Fuudhee. Ilaala dhaggeeffadhaa. Namichi kuni biyyi ni jirus, lafti ni jirus lafa fuudhaan ol fuudhaman miti. Biyyi naanna'ee waa'ee maalii yaada yoo jettan iddoo tokko siin dhaabadhu amala mawwaati. Wanti godhanii jiru. Wajjin an dhaladhe. Ilaala dhaggeeffadhaa. Nama kuma kudhanii oltu riiviiwuujii kaambii keessatti booji'amee jira Baabiloonitti. Laga Keebaar bira jiru. Hundura akka malee waan haasa'u. Booji'amaan tokko yookiis warri biyya Itoophiyaadhaa gara biyya alaatti booji'amanii jedhan maal eeggatu yoo jettee na fudhatuu seeginnatiitti na fudhatuu isa jedhutti sammuu keessi dhukkuba malee waa'ee hafuuraan ol samii yaadanii waa saba kanaaf yaaduu jedhamu hin jiru. Gurbaan ofirra darbee dhalootaaf nama yaaduudha. Meen jettaa dandeesse? Namni hafuuraan geggeeffamu kan mataa isaa duwwaa miti. Jireenya waldaafu, jireenya biyyaafu hiikata. Ameen. Ni dabali ameen. Kan isin dhibu Hisqeel raajii. Waa'ee maalii raajii? Waa'ee shiroo raajuu, waa'ee wayyaa raajuu, waa'ee maaliitii, waa'ee mana qulqullummaa, waa'ee ulfina Waaqayyoo, waa'ee isa kan Waaqayyoo raaja. Ameen. Kan isin dhibu namni baay'een achi jiru hundi isaa yaaddoo hamaa keessa jiru. Gidiraa hamaa keessa jiru. Gurbaan garuu hafuurri Waaqayyoo narra dhufe. Narra dhufee fedhe hafuuraan satatata godhee ol darfate. Isa ol fuulli Waaqayyo dirree gaarii irratti geesseetu ilaa sabi kun moolachi dhaqu. Eessa ilaa lafa si dargisiisu kana dhaqa sabi addana taa'ee boo'u kuni lafanta addana taa'ee xiyyaa hamaa argaa jiru kun jedhe laftanni dhaqu laali kunno hin gala gara biyya isaatti. Hin deebi'a gara biyya isaatti. Deebi'ee galee hojii haaraa jalqaba sabeere Waaqayyo ameen jettaa hiite. Dandeessee hafuuraan guutamtee jennaani dhagaamaa irraan na naasaa hafuurri si keessa jiraatee hafuuraan guutamtee jennaani waan nammaa sa'u naasoftu. Abeet nagaaman na jedhu hafuuraan guutamtee jennaan waan nammaa sa'u naasoftu. Amala nama hafuuraan guutamee haasa'u waan kiiloo isaa malee haasa'a. Mana argee jennaan dizaayinii kun waggaa baranaa kan koo taa'e. Hin jiru. Fira akkasiin gogu. Waggaa dhufu Kanaadaan naqaa jedha namni hafuuraa. Inuma dhaqa. Hafuurri Waaqayyo sirra bu'ee jennaani safara sitti geeddara. Ameen. Amala hafuura qulqulluu sinitti liifti si godha. Si jijjiiru. Akka jedha Hisqeel Eliyaasii hafuurri qulqulluun jedha akka jedhe Obaadiyaan al tokko jedhee sirra bu'aa. Iddoo tokko sitti geeddara boriin wachi si buusa lamanii si buusoo beekani. Namatti akka keenaa. Lafati jirtu kan si fuudhu hafuurri Waaqaa mana kee aseen. Lakkee jedhan Hisqeel. Wiikaatii moo sheekaara dhaggeeffata. Nama lama dargaa jira nama liifti ta'ee hafuura waan keessa jiru keessaa ba'ee addunyaatti mul'atu ameen jedha. Narraaja. Waggaa dhufaa jiru kana keessa. Miidiyaan si haa ilaalu. Awurooppaan si haa ilaalu. Afrikaan si haa ilaalu. Liifti si haa godhu Waaqayyo. Maaloo waan tokko naasoo barbaadu. Waan tokko namna fuudhaa chaalenjii keessa jiru haasa'a miti. Hin dhaga'amaa? Qaala'insa keessa jiru haasa'a miti. Mana keessa jiru haasa'a miti. Mana kutaa tokko keessa taa'ee mana bal'aa haasa'a. Dirree xinnoo keessa taa'ee dirree bal'aa haasa'a. Lafa haasaa jiraan dhabiti wayyoo harka gabirgaanaa kaasa. Waaqayyo irraa kaasee liifti si haa taasisu. Amala nama hafuuraan sitti. Iliyaas akka jedhe Obaadiyaan endee maal jechuudha? Maal jee naqee mootitti? Maal? Akka tokko achi si buusu. Boroon moo lafa ni si buusu hin beeku jetti. Maal jee naqee haasaa? Hin amantaa? Awwarra biddeen nyaachuu uumamtetti lallabaan jiru. Waaqayyo misirre. Dhugaa Waaqayyo isa jiraata. Nama hafuuraan guutame biddeena lafarraas nyaataa, eebba Waaqarraas nyaataa, wangeelas lallabaa, dhalootas lafaa kaasu. Liifti si godha Waaqayyo. Jireenya nama hafuuraan sitti. Jireenya nama hafuuraa
nama dheeraa yoo arge dheeraadha jedhee naasoo hundee qallaan no gabaabaadha kun jedha yeroo hundumaa namni hafuuraa faallaa yeroo inni kun gurraacha dhiyeettu namni hafuuraa baay'ee beekta kun addaa maal goota halloo ittiin garaagarii nama amantiin nama fuura waan inni itti geeddaramu hin beeku ameen jettu ameen waggaa dhufu maaltu akkasii ta'uu barbaadda waa jajjali waan nama natti himu wayyoo Yesuus akkeedhe maal akkasii goon barbaadda amma innaan itti gaadda kunuunsa kadheena jibti koo godhe banamuusa lallaba dhaga'uu dhuftu moo jireenya dhaga'uu dhuftu waggaa isa dhufaa dhufan waan ariitiidha wanti sii ta'uu qabu maali na oolchi kuma namaaf kudha shanii jara gabbaa keessa akkamaan sii ta'uu way ija fuuraa banamnaa inni kan foonii biddeennis ilma mul'ata nan bade guddisi ameen jedhe ija fuuraa banamnaani nigiseenis akka feeteenis caalaanis gaaddisaanis inuma sii bilbilu hundiyuu hamma si baqatee sitti naanna'a naa kenna harka kee eeganaa jalqabee namoonni 18 isaanii banameera namicha dadhabee baruma kee yaa eebbisu ameen tu tokko konkolaataa ma VAT tokko tun qabadde jira VAT ija namaan banu hundaa'u namarra baaftayu jaamtee namarra baaftayu nagaa mannan jiru ija fuura kee waggaa kana sitti ceetutti sii banameetu hin amantaa irra lafaa kanarra kan jiru hundinuu waaqayyo harka kee keessa laata aloonni iji isaanii hafuuraa baname waa'ee waldaan taatu waan biyyi ta'u namni iji isaa baname utuu saamiin du'aa yeroo fayyaa taataa jiru du'aa hirtaa dhisitti miti dhahee nama si bira yeroo kasaa qabu fayyaa moo du'aadha tiiri maaltu sitti beeri maal jetti bakka ni fayyaa ta'e maal jetti du'aadha fayyaadha amani yoo du'aa taates an du'aadhaa dhiiba dubbatti hin qabu waan namisi kasaa soo jiru firdi beetiin ni jiru iddoo kan fayyaa moo du'aadha bee namni fayyaan akka kee naa kenna wanti fayyaan ji'a karaa kan kee haqa waggaa dhufu hojii si buusa barana hojii si buusa taman godhanii maal jedhee naqee haasaa yoo sitti si dhandee nama kumaa na gochuu fedhe no asuman jira dubbiin isa kaleessaa miti amma asuman jira dhiisi amma waan jettu kana dhiisi haa dhufu cinqii jedhu na dhaggeeffadhu amma mee Filiphos hafuuraan fuudhame jedhamne hafuura konkolaataa hafuura wayyoo naa kenna harka kee waaqayyo ragaadha torbanuma kana keessa namni hafuuraan sadarkaan kee ol dabalu jira mee jedhi maala baay'isoo bee waan isinitti irra lafaan amma jiraatu callisee waaqayyo ofumaan haasoo nagaama TV ilaaluu dhufne miti waaqayyoon ilaaluu yeroo asii lallabamu waaqayyo waa'ee nama tokkoo sababeeffatee haasa'uu danda'a amanteen naan immoo itti galtadha ameen amala bara kanaa waasi jettee hunduuti goozoo ta'uu barbaada taphataa ta'uu hin barbaada taphataan immoo amala taphataan isinitti himu dirree tokkorra kubbaa tokkittii dhumatu namni 22 dhiita miti waasi 22 moo namatu 22 Kuasi maal godhu kuasi tokko maal godhu dubbatu suma kan TV salat inni tumoon ni tan warri taphatan goolii gashu warri kan maal saayyu isaan too qabbaneeffataa irraa kan miillee rukutamaa dhiitaa jiru jara bara jiraattu keessatti acabcaabii namaa ta'uurra in amantaa namaaf akka rukutuurra harka siifa rukutan amma amala keenya isinitti dhaabannee marqa namaa rukutuu barbaanna baga nagaan gal amma yoomitti namaan baga nagaan galteetta
amma yoomitti amma yoomi amma biyya dhibee amma yoomitti jedhame dubbatu laan dubbatu adagaadha waan bagan dubbanne harka kee naageen ilaa ka godi harka si haa fuudhan waan qabatanii baraname satti keetu kaname ilaa isa kana siif hin dheerufne ilaa isa kana sii qabannee dhufne Yesuusin namoonni lama jijjiirraa haaraan ta'eera. Maaliif akka goota waaqo nani jireenya isaanii liifti godhaa dhiba. Maaliif mana rakkoo keessaasaan baasa iji isaanii garuu waan rakkoo sana ilaalanii. Abeet. Mana gibilii tokko keessa jiraattee amma ani duraanii bara nagaru gadaadha mana kiraayee fudhadhe biyya kana jiraachuun angoo waggaa 12 fixeera. Alta bagan jiraadhe kan sedhibu baran jalqaba dhufe birrii 450 nan kiraayee fuudhe mana tokko garan galuu dandeenyaadha mana koo hojjetu yoo abbaan tokko dura ol galeetu abbaan tokko immoo booddeedhaan ol gala malee ayyoo ulfaataa haadha nan dhabeetteen bu'e dhagaama haadha dhabuun kee nama akka kee boru dhabuu jira waan ta'eef isaan ragaa taata isatti raba sakkartaaf amma raajii masarat amma TV qabu waldaa qaban amma dhaloonni zariif zarmaan zariin itti yaa'ee nu fira isaati akaakoy amma me'ati tuuti nama taate makiinaa bitatte nu zari maqaa dhaatanii akkoo seetii wajjin armee keenyaa fire see wajjin nuyi adaadaa goosee wajjin dhiiga keenya tokko sarbee walitti qaban kannaa taate situ nama ta'e kanaaf naa kenni taaka kee hafuuri nama si haa kaasa amma raajii masaratiini baranni magaalaa Naqamtee keessa birrii 450 kabbalachuu dadhabnaan qodaa isaa gadi guuranii gayyaasantu ture nagam biyyuma sana keeratti magaalaa masaratti waaqayyo mana bal'aatti kenne lafa bal'aatti kenne nagama lafa jibbantetti waaqayyo waan haaraa akka keessa amala waaqayyo sitti majoo amala waaqayyo ni sitti waan darbuuf jettanii waaqas nama sin gufachiisina waan darbuuf jette iyyuma darbuuf jette namas waaqas hin komati waaqayyo jireenya kee lafa kana irratti garbicha taatee lafa kana irratti jiraattu biyya waaqayyo kasiimu nagama gahee wajjin Kolaasaa isoo qonnaa sadii raafee Kiristoosii wajjin Kiristoosiin keessa dhosee badhaadhummaa hundumaa wajjin nutti kennee. Kanaaf Yesuusiin haasofsiifadhu. Hundee badhaadhummaa si geesseera. Nagama waaqayyo abbaan si wajjin wanna haa kenneera. Kanaaf naa kenna. Jedhiitii harkaa fuudhi warqeen isa keessa jira jireenyi isa keessa jira dubbachiisi namatti dubbate waaqatti dubbate. Nafseema amiin jedha. Dhagaatti waan isiin jira namatti naasee. Yesuus wantaase si keessa kaa'amee jira jedhama jaamni si keessa jira wajjin immoo si fudhee hindeeratti kenni badhaadhummaa hundumaa wajjin isa keessa kaa'ee maal godhe jedhe wajjin isitti kenne namoonni hafuuraan to'ataman namoonni hafuuraan jiraatan yeroo hundumaa waan lafa jiran haasa'u tun ta'in lafa dhaqan haasa'u. Siif wayyoo mana manyitaa tokko keessa teesse manyitaa tokko laalta taana siif wayyoo. Manyitaa tokko keessa taa'iiti gibbii kaarii 5,000 kilaas sitti kenna waaqa. Fatima naangoo taraa kan ol galu waaqa irraa amma teenyee yaadne 450 soosa kaffalaa jira sharifee tokko kiyaan qabuun inni 450 kaffalu kuni waama guddaa moo hin kaffaluu hin jee lakkaa ofitti hin deebi'e. Uta tajaajiluu san tokkoof keessaa baana nagama tona mama sakkaru ka sakkaariyaas tona mama sakkaru mankee dhumaadha fayyitee itti bakka dhumaadha eddee mankee manatti galtee immoo mankoo laamaan qabu kan jedhan baay'ee jiru. Abeet nafsi amaara. Innaani dhaqee mana tokko laala birrii 1,000 bayyeessus bakka nan dhufan jedhe inni ulfaata qaba manichi waa cimaadha birrii 1,000 jechuun isa ammaa miti. Abeet 2,600 akkasii keessa nani mata ugaa qabdii nan fidan jedhe sa'aatii kana booddeetti hin darba kaanaan dhibban harka irraa seema kana qabaan jedhe hin jiru waan tokko jira akaawuntii irras hin jiru nama nabdadhus hin qabu jira garuu innaani
Utun achi gibbii keessaa gadi hin bahin. Ilaalee tun gibbiidhaa gadi hin bahin. Laakine! Eessa jettu Wangeelaa mana kiraayii tokko natti dhiphana isa laaleen gadi ba'aa jira. Argatee taaree na jedhe. Haala immoo kan jedhama na cufe. Waaqa silaa. Idaara akka ayi na anumatu waa hin taane keessa of kaayee of jannaqa malee dakkaa daayituun dubbadhe utuun socho'e anu nan ba'a jechuudha. Amma dandeessu akka jedhame hojjettu ofirraa bal'isaa ta'etu mana bal'ifta malee waan tokko. Hangee jireenyi kee achi miti. Ofirraa dhiibsi. Ofirraa dhiibda. Ameen jedhi guddisi. Amma maaliif dume iddoo tokko tokko gaafa achiin qabaa asiin qabaa inni balbal gaafa manni xinnaaf achi qabne as qabne haala manaa kooti maal godhe beekta achi gama godhin jee gama godhin jee eessatti mana xinnootti isan bal'ata miti isa bal'aatti galtaman. Kan namaan bal'isuu dhaqee isa kana dhiibsisee alachiin isa sana dhiibda. Walii gallee dhiibi sokkeera girgiddaa namaa dhiibneetu achi keessaa baanee isa bal'aatti galle kan namaa maaltu nu dhiibsise. Ameeniin jettuu dandeenya. Akka kennaa kennita liifti godha waaqayyo jireenya kee. Amma lafuuraan isinitti si buta. Amma callisee yeroo tokko tokko manatti keessa jirtu sin jibbisiisu. Ani bari bineensi manatti ta'e yeroo hin jenne nama jibbisiisu waa takka hin yeroo sana si oofaa jira dafii bari. Dafii mana barbaadan amma isa kan geedee argatu. Tokko amma mana jaalladhutti na soota maaltu si godha? Maal na sakkas? Qabaa nama simbiree waatti naa himaa. Hafuurriidhaani. Hafuurri qulqulluu jedha. Jireenya nama jijjiira jedhatti himaa. Nagama? Jijjiirameera. Nagama? Jijjiirameera. Siin jedhanii sii fadawwadan. Siin jedhanii bidanii waa akkasii haasa'an. Wasan beeku malee nama waa bilbilame dhimbisuun garagalee waaqayyo dubbicha fixeera jedhamu jira maskeeta. Gaa waaqayyo isa jira dhibbii sana galagalee dubbiin ati waa'ee deengedda haasofne suni dhaasaan jedhe dubbiin nu deengedda.